Dadhabina namaatiif jecha yookaan hanqina inni qabu tokkoof jecha nama tuffachuu dandeessa. Garuu tuffii meeshaa namoonni dadhaboon dadhabina keessa isaaniitii fi miira hin barbaanne ittiin ofirraa ittisuuf itti fayyadamanidha. Tuffii wallaalummaa ofii dhoyfachuudhaaf miira namatti agarsiifamuudha. Wallaala akka beekumsatti agarsiisuuf. Tuffii meeshaa dandeettii sobaatiin hamilee nama biraa ittiin booji'anidha. Yeroo mara wanni sirriitti qalbeeffachuu qabnu eessatti illee namni nama tuffatu tuffatamaa gadaanaadha. Barreessaan biyya Ameerikaa tokko akka jedhutti qorichi tuffiidha tuffuma mataa isaatii ija. Kana jechuun namni nama tuffatu booddeen isaa isumaatu tuffatamaa jechuudha. Kanaafuu namoonni akka fedhanitti illee humna isaanii, maallaqa isaanii, beekumsa isaaniitii fi bareedina isaanii ilaalanii namoota biraatiif ilaalcha tuffii qaban hundi gorsaa fi dhaamsa kana akka qorichatti fudhachuu isaan barbaachisa. Duuba furmaanni namoota dhukkuba badaa tuffii kanaan qabamanii maali laata? Dhukkuba qalbii fokkotaa kana balleessuun yookaan hir'isuun ni danda'ama. Ati hawaanuma xixiqqoodhaan waan nama caalteef nama akka keetii tuffattu sirritti na caqasime. Tuffii keessa kee guutee jiru hir'isuuf jalqaba irratti hanqina kee sirritti hubadhu. Namni guutuu ta'ee dhalate lafa tanarra gonkumaa hin jiru beeki. Waan qabdu qofa osoo hin taane waan dhabdes yeroo takka takka irra deebitee ilaaluun barbaachisaadha. Namoota sii gadii qofa osoo hin taane namoota si caalan hedduun akka jiranis ilaaluudhaan miira of tuulummaa kasi keessa jiru kana xiqqeessu irratti hojjedhu. Ilaalcha tuffii kana miira jaalalaatiin bakka buusuudhaaf haasawanii rakkoo furuudhaatti amanuun barbaachisaadha. Waa'ee nama tuffiin isaa nutti dhagahamuu san hanqina isaa qofa osoo hin taane cimina isaa ilaaluu irrattis osoo xiyyeeffannee gaariidha. Yoo akka tasaa ciminni isaa nutti mul'atu didellee sababa keenya fi dhiiroo akkana ta'uu malaa jennee haruma gaariitti haa yaannuufi. Nutis kaleessa keenya arraa gad yookaan arraa ol waan tureef kaleessa keenya yaada keessa haa galchinu. Waan silaa tuffannuuf saniif yaada keenya haa kenninu. Gara laafummaadhaan waan nama tokko akka tuffannu nu godhu irra haa waliif dabarru. Ilaalcha madaalawaa ta'e yaada keessa keenya jiru yoonif sakattaane miira tuffii kana hir'isuudha dandeenya. Akka dhuunfaa qofatti osoo hin taane akkuma sabattuu hanga irratti qaawwa nu jidduutti banee diina nu dhaansisaa jiru tuffii garaa keessatti nuti waliif qabnuudha. Hanga nuti bakka walii laannuu fi wal kabajnu laaleetti diinni dhufee mudhii nu kute. Egaa obboleeyyan kiyya koottaamee waliin tuffannu ganda kiyyaa miti jennee gosa tiyyaa miti jennee amantii tiyya hin hordofu jennee wal tuffachuu waaree salphinaan nu dhaabaa quba qabaadha. Ilma namaa tuffachuun keessumattuu saba ofiitii fi namoota naannawaa ofii jiran tuffachuun deebi'anii of salphisuudha. Kabajaa mataa ofirraa fuudhuudha. Wanni sirriitti beekuu qabnu ilma namaa hunda dhagaan matarra hin jiru beeki. Boru ol guddata. Akka durii fi harka xuritti hin hafanii kan jee mammaa